Tole, diagnostic methodii DM'dha. Namni tokko dhukkuba sukkaraa qaba jechuudhaaf akkaataan itti diagnoos godhan ulaagaan isaa tokkoffaa glycohemoglobin testii. Hemoglobinii kana keessa gulukoosii hanga jiru safaranii parsantii 6 ol yoo kute takka immoo miligiraama 154 per 10 mililitirii ml 10 keessa yookaan fasting plasma glukoosii. Fasting plasma glukoosii jechuun osoo humaan nyaatiin gulukoosiin sarraa fuudhamee dhiiga isaa keessatti 126 ol yoo kute ortoo hawar plasma glukoos OGTT test jaaniini akkaataa itti test godhan ilaalla. Lakkoofsa isaa kana qabadhaa 200 ol yoo kute yookaan immoo random plasma glukoosiin akkuma tasaa eega waa nyaatee booda dhiiga isaa keessatti sukkara laallee 200 ol yoo kute namni kun DM qaba jechuu hin dandeenya. Glycohemoglobinii yeroo laallu glycohemoglobin testiin parsantii 5.7 irraa hanga 6.4 piriidiyaabeetii jaaniini. Lakkoofsa kana sirrii qabadhaa xumurarra gaafii jira. Random blood sugariin 126 irraa hanga 150 takkaa jidduun piriidiyaabeetii jaaniini. Dhukkuba sukkaraan hin qabamne garuu qabamuuf deema. DM qaba jechuudhaaf 6.5 ol yoo kute glycohemoglobiniin takka immoo RBC'n random blood sugariin 154 ol yoo kute DM qaba jaaniini. Normaaliin meeqaa gad ta'uu qaba? RBC'n 126 gad ta'uu qaba. Parsantii 5.7 gad yoo ta'e normaaliidha jennaan. High blood glucose level namni tokko sukkarri dhiiga isaa keessatti ol ka'aadha jechuudhaaf fasting plasma glucose leveliin osoo humaan nyaatiin safaramee dhiiga isaa keessatti gulukoosiin jiru 126 or more yoo taate 126 fi ol yoo taate yookaan random plasma glukoosiin eega nyaata nyaatee booda dhiigni isaa safaramee sukkarri isaa 200 ol yoo kute 2 hour post load glucose level OGTT jaanii oral glucose tolerance test godhamee 200 ol yoo kute stepin oral glucose tolerance test itti godhan stepii tana. Jalqaba patient must be fasting for at least 8 hours. Sa'aatii 8tiif osoo humaan nyaanne turuu qaba. But no more than 40 hours. Qorannaa kanaan dura garuu sa'aatii 14 ol kutuu hin qabu. Water is acceptable during fast. Yeroo humaan nyaanne san yeroo soomana jiru sanii bishaan dhuguun rakkoo hin qabdu. Collect fasting blood glucose from patient. San booda dhiiga irraa fuuna. Sa'aatii 8tiif osoo humaan nyaatiin eega tursiifnee booda. San booda give adult patient 75 gram of glucose. Gulukoosii giraama 75 kennitaaf. Takka immoo burcuqqoo takka jechuudha. The glucose beverage should be consumed within 5 minutes. Waan kenniteef tana burcuqqoo takkittii tana daqiiqaa 5 keessa fixuu qaba. Kana booda namticha kana wanni ati irraa dhoorkitu maali? The patient should remain at rest. Boqonnaa godhuu qaba. Avoid medication, smoking, caffeine and alcohol. Dawaas fudhachuu hin qabu, sigaaraa aarsuu hin qabu, buna dhuguu hin qabu, alkoolillee dhuguu hin qabu. Water is allowed. Garuu bishaan dhuguun rakkoo hin qabu, bishaan hayyamamaadha. Kana booda eega inni sa'aatii 2 ture obtain blood glucose 2 hours after patient is finished drinking. Eega gulukoositti kennite san dhugee fixee eegalee sa'aatii 2 eega inni ture dhiiga irraa fuuta. Eega inni waan san fayyadamee booda sa'aatii 2 turtee dhiiga irraa fuuta.
Management of gestational diabetes gestational DME eegallee dhufe. Manaajmentiin isaa pre-existing DME dhaan wajjin waluma fakkaata. Namoota kanaan dura dhukkuba sukkaraa qabanii wajjin waluma fakkaata. Need for glucose monitoring hordoffii gulukoosii hordofuun barbaachisaadha. Start with diet control nyaata nama sanii to'achuun barbaachisaa. Commence insulin for poor control wantoota asii olii kana yoo to'atamuu dadhabe insulin illee ni kennaniif. Delivery plan individualized dahumsi nama kanaatiif kaanii tokkoo miti. Yeroo dahumsaa hospitaalatti dahuu qaba. Dubartiin takka yoonii fi gestational DME yoo qabaattee complication irra dhufuu danda'u maali? Complication irra dhufuu danda'u keessaa tokko fetal complication dha. Fetal complication yeroo jennu rakkoolee daa'ima sanirra dhufuu dandeessu. Inni jalqabaa maakiroosoomiyadha. Maakiroosomiyaa jechuun daa'imni sun guddoo ta'uu. Kiiloon daa'ima sanii 4 ol ta'uu. Risk is 60 up to 29 as compared to 10% in control. Warreen dubartoonni yooniif dhukkuba sukkaraa kana yoo qabaatan daa'imni isaanii ni gurguddati. Maaliif? Gulukoosii waan fayyadamaniif. Increase cesarean delivery. Dubartii yoonii fi dhukkuba sukkaraatiin qabamte yeroo ulfa qabdu waan daa'imni isii keessatti guddatuuf jecha dirqama baqaqfamuu qabdi. And also instrumental delivery fa'a meeshaa afaan deessisuu birth trauma daa'imni isii yeroo dhalattu miidhamuu fa'aa dandeessi. Rakkoolee akka brachial plexus injury jaaniin lafeen asiituun narbiin harkarra jirtu tuni miidhamuu fa'aa clavicular fracture lafeen mormaatuun fa'aan cabuu dandeessi. Fetal complication keessaa akka biraa hyperbilirubinemia. Daa'imni sun yeroo gabbuutu bilirubiniin dhiiga isii keessa waan heddummaatuuf halluun isii biicaa ta'uu dandeessi. Yellow colorii qabaachuu dandeessi. Hypocalcemia. Calciumiin daa'ima sanii gabbu'aa. Polycythemia. Polycythemia jechuun hemoglobinii yoo garmalee heddummaate. Polycythemia jaaniini. Children are risk of DME type 2. Daa'imni haadha dhukkuba sukkaraa yeroo ulfaa qabdu keessaa dhalatte jireenya isii keessatti dhukkuba sukkaraa type 2 qaba. DME type 2 qabuu danda'a. Akkasumas obesity qabaachuu dandeessi. Garmalee furdachuu dandeessi. Maternal complication rakkoon haadha sanirra dhufuu maltoota biraa increase risk of cesarean delivery. Baqaqfamtu malee akka hin teenye rakkoo san mudachuu dandeessi. Increase the risk of developing type 2 DME within 10 years. Dubartiin har'a dhukkuba sukkaraa kanaan yeroo ulfaa tana qabamte amata 10 booda DME type 2 itti ta'a. Dubartoota parsantii 40 hanga 60 jiran keessa reettoon isaanii dhukkuba DME type 2 irratti ta'uu danda'a gara fuulduraa. Inni biraa risk of hypertension dha. Hypertension jechuun dhiibbaan dhiigaa ol ka'uudha. Rakkoo kana mudachuu dandeessi. Gaafiin wantoota hangammaa ilaalle keessaa gaafiin jalqabaa maal jetti? Glycosylated hemoglobin testing. The average blood glucose control individual over previous 3 months. The value considered to be pre-diabetes. Yooniif parsantii meeqa ta'e pre-diabetes jenna? Parsantii meeqa ta'e? 6.5 moo 5.7 irraa hanga 6 moo 5 irraa hanga 5.6 moo eenyu ta'uu danda'a? Yeroo kilaasii finne deebisaa isii barreessitan. Gaafiin biraa when do most patients develop gestational diabetes? Yeroo ulfaa kana DME'n umrii tamirratti mul'ata? Usually during 1 up to 3 damo 2 up to 3 damo
1 up to 2 trimester of pregnancy jedhamu yeroo tami. Yeroon ulfa dubartoonni gestational diabetes yeroon irra mul'atu yeroo tami. Kabira maal jetti? 34 years female dubartii amata 34 takkaatu ulfisii 716. Patient history yeroo irraa fuutu seenaalee asii gadii tana qabdi. Gravida 5 para 4 yeroo 5 ulfooyte yeroo 4 ammoo ni deeyse. Body mass index 28 hypertension qabdi. Depression and the family history of type 2 DM qabdi. Risk factor as keessa jirtu select gooteeti barreessita. Eenyutu risk factor dha dhukkuba sukkaraa kanaaf. DM associated with other condition yeroo jaan dhukkuba sukkaraa kan rakkoo takka haalota biraatiin wajjin hidhata qaban. Associated with pancreatic disease namoota rakkoo rajijiidhaa qaban. San irratti waan seeliin sun miidhamtu dhukkubni sukkaraa dhufuu danda'a. Kabira hormonal abnormality dha. Rakkoo hormooniiti. Drug corticosteroid yeroo hedduu namoota dawaa kana fayyadaman side effect isaa dhukkuba sukkaraa fa'aa itti fida. Depending on ability of pancreas to produce insulin namni tokko insulin fudhachuudhaaf dawaa afaaniin fudhatee fayyuu dawaa isaa waan irra dhaabbattee murteessitu hanga rajijiin isaa sun insulin maddisiisuu dandeessu irratti. Depending on ability of pancreas to produce insulin. Yoo rajijiin isaa sun insulin oomishuu kan dandeenye taate insulin kennamaa. Yoommoo insulin oomishte insulin isiin oomishte sun gahaafaa ta'uu baate oral agentiidhaan wallaanan type 1 dhaafituu irratti bal'inaan laalla. Namni tokko dhukkuba sukkaraa yoo qabaate clinical manifestation isarra mul'atu mallattoo poolii jaaniin polyuria, polydipsia and polyphagia. Polyuria jechuun excessive urination dha fincaan itti heddummachuudha. Polydipsiaan excessive thirst dha. Hedduu dheebota. Polyphagia jechuun excessive hunger dha. Hedduu beelawa. Mallattoo poolii tana cinatti fatigue and weakness qaba. Dadhabbii akkasumas laafina. Sudden vision change. Arkuun saatuni tasuma jijjiiramti waa arkuu dadhaba. Tingling or numbness in hand. Cicciniinuudhaa fi hadooduu harkaa fi miilaa. Dry skin. Gogaan nama sanii ni goggoga. Skin lesion or wound that are slow to heal. Madaan gogaa isaa irratti yoo mudatte daftee hin fayyitu. Recurrent infection qaba. Amma dhukkubni itti deddeebi'aa oola. Mallattooleen DM dha. Beekamtuun mallattoo poolii jaantan. Polyuria, polydipsia, polyphagia. Kana cinatti blood glucose sun ol ka'uudha. Normal range dha oola. Onset of type 1 diabetes namoonni dhukkuba sukkaraa type 1 jaamasan yeroo jalqaba eegalan sudden weight loss qaban. Tasuma kiiloon isaanii gad buutee lollonciidhaa fi haqqisaa akkasumas garaan dhukkubbii qaban. Type 2 ammoo result from slow dha. Suutaan overyear amatatti glucose intolerance qaban. Waan mi'ooytuu nyaachuu dadhabu. Result in long term complication. Namoonni dhukkuba sukkaraa qaban yooniif wallaanamuu baatan rakkoolee irra geessuu jira. Short term complication dhaa fi long term jira. Complication dhukkuba sukkaraa irratti bal'inaan laalla. Long term complication keessa eye disease fa'a. Dhukkuba ijaa fa'a. Ijji tifaan baquu dandeessi. Peripheral neuropathy. Narviileen fageenya irra jiran humaa dhagahuu dadhabuu. Yoo murames dhukkubbiin faan itti dhagayamuu dhabuu.
peripheral vascular disease dhukkuboota hiddaa iddoonni dhiiga isaanii waan sirriitti dhiiga hin deebifneef dhukkubaan mudachuu danda'an. Complication may have developed before actual diagnosis made. Namoota garii osoo irratti hin mul'anne dura rakkoon irra mul'atu complicationin irra mul'achuu dandeessi. Osoo dhukkuba sukkaraa qabaachuu isaanii ofirratti hin barin. Mee type 1 diabetes haa ilaallu. Dhukkuba sukkaraa gosa type 1 jedhama. Type 1 diabetiin causein isaa inni jalqaba genetic factoridha. Shanyummaadha. People do not inherit type 1 diabetes selfish. They inherit genetic predisposition. Namoonni dhukkuba sukkaraa kana shanyummaadhaan yooniif shanyii isaanii keessa jiraate carraa isa kanaan shanyii irraa dhaaluudhaan carraa kana ni qabanii genetic predispositionidhaan jira. Rakkoo shanyummaadha. Pirootiina tokko jira. Human leukocyte antigen jedhanii HLA jedhama. Human leukocyte antigeniin pirootiina seelii hundarra jiru. Seelii tanarraa maal godha? Immuniitii qaamaa tana bakka dhoowwuu qabduu fi bakka tuquu hin qabne addaan agarsiisa. Seelii ta isaanii taatee fi ta diinaa sana addaan baasaaf mallattootti godhaaf. Yoo inni kun dogoggoraan seeluma namtichaa tana akka waan ta'a alagaatti ilaalee mallattootti godhe immuniitiin ija hin qabdu ijjitisii seelii tana. Pirootiina human leukocyte antigen jedhamu kana. Dogoggoraan isii sana ajjeefti. It is human leukocyte antigen. It is protein located surface of cell. Pirootiina naannawa seelii irra taa'ee immuniitiin sirni ittisa qaamaa kuni identify cell either one belonging to body or one from outside. Ta isaanii tahuu fi ta isaanii tahuu dhabuu adda baasuuf. Some pattern of this protein may increase risk of developing type 1. Namoota dhukkuba sukkaraa gosa kana qaban dogoggora pirootiina kanaati. Human leukocyte antigens key role in initiating autoimmune response. Deebisaa qaamni akka dhukkubaaf kennu dogoggoraan akka qaama isaa miidhu ga'ii jalqabaa inni qabu pirootiinii kana. This is abnormal response in which antibodies directed against the normal tissue of body. Kun egaa yerooniif dogoggoraan immuniitiin qaamaa seeluma ofii seeluma tishuu isaarra jirtu akka waan alaatti akka waan alagaatti ilaaltee ajjeefte. Autoantibody against isolate cell and against endogenous insulin is detected. Rakkooleen tun yeroo tan mul'achuu dandeessi keessaahuu namoota at the time of diagnosis yeroo namticha kana qoratan even several years before clinically evident as type 1. Osoo dhukkuba sukkaraa gosa kana ta'uun isaa mirkanaa'in dura amata hedduu irra mul'achuu ni danda'a rakkoon kun. Inni lammaffaadha environmental factoridha. Environmental factor yeroo jennu haala naannawaa wantoota garaagaraatiin miidhamuu gara jijjiidhaati. In addition to genetic and immunologic component shanyummaadhaa fi dogoggora immuniitiidhaa kana dabalatee environmental factorii wantoonni jedhaman kanneen akka vaayirasii faan akkasumas summiin faan initiate destruction of beta cell. Seelii insuliin maddisiiftu beta seelii tajaajamtu tara jijjii keessa jirtu sanii balleessuun isii hedduu mul'ata. Keessaahuu vaayirasiin rajijjii miidhuu dandeessu maampisii fa'a. Saayitoomegaaloovaayirasiidhaa fi rubeellaa vaayirasii warreen jedhaman kanaatu yooniif daa'imni sun gaafa ijoollummaadhaa vaayirasii kanaan qabamte rajijjiin isii miidhamuu dandeessi.
regardless of specific etiology waanuma fedheenuu yoo bade koozii fedhenillee yooniif seeliin suni badde beetaa seeliin sun baduun rakkooleen isiin fiddu maali? Tokkoffaa decreased insulin productionidha. Oomisha insuliinii kana gad xiqqeessiti. Unchecked glucose production by the liver. Gulukoosii tiruudhaan oomishamullee osoo hin madaalamne gara dhiigaa dhufa. Hanga qaamaa gahu osoo hin laalin, osoo hin madaaliin akkanumatti dhiigatti dabalama. And fasting hyperglycemia. Osoo hin nyaatin gulukoosiin dhiiga isaa keessatti ol ka'u. Sababa tiruun gulukoosii kana oomishtuuf sababa kanaaf dhiiga isaa keessatti gulukoosiin kun heddummaata. In addition, glucose derived from food cannot be stored in the liver. Gulukoosiin nyaatarraa yeroo dhufu silaa tiruu keessatti store ta'uu qaba. Hanga qaamaa gahu malee. Kun amma gulukoosiin kun tiruu irratti waan store hin taaneef remain in the bloodstream. Kanati nyaatte sunis dhiiguma keessatti hafa. And contribute to postprandial hyperglycemia. Postprandial hyperglycemia jechuun eega nyaatanii booda gulukoosiin dhiiga keessatti heddummaachuu jechuudha. Increment of glucose in the blood after meal. Postprandial hyperglycemia jaaniin. Pathophysiology isaa yoo laalle namni tokko yerooniif nyaata nyaate a normal person within 20 minutes after meal insulin is rise. Eega nyaata nyaate daqiiqaa 20 keessatti insuliiniin ol ka'a. Insuliiniin gosa lama jira jennee kan yerooniif nyaatan heddummaatu kuni bolus insuliinidha. About 12 to 4 hours after meal eega nyaata nyaatte sa'aatii 2 hanga 4 booda garuu post blood glucose and insulin is at lower level. Gulukoosiidhaa fi insuliinii illee gabbo. In type 1 DM nama dhukkuba sukkaraa gosa type 1 kana qabu irratti pancreatic beta cells unable to produce insulin. Insuliinii hormoonii insuliinii jedhamu san oomishuu waan hin dandeenyeef sababni isiin hin oomishneef destruction of beta cellidhaa jira. Seelii insuliin oomishtu santu yookaan immuniitii balleessee takka immoo vaayirasiidhaan duraan miidhamte sababa isiin sun baddeef insuliin oomishuu hin dandeessu. Insuliiniin kun hin oomishamu jechuun glucose derived from food cannot be stored. Gulukoosiin nyaatarraa nuti argannu suni tiruu keessatti hin kuufamu. Waan tiruu keessatti hin kuufamne remain in bloodstream. Dhiiga keessatti hafa. Idduma dhiigaa keessa walii qabama. Contribute to postprandial hyperglycemia. Eega nyaata nyaatanii gulukoosiin dhiiga keessatti heddummaachuu san qooda keessaa qaba. As a result, decrease anabolic and increase catabolic. Waan store hin taaneef anabolic jechuun store godhuu jechuu gulukoosii. Catabolikiin ammoo isa duraan store ta'e sani caccabsuu jechuudha. Yeroo kana inni store ta'u ni xiqqaata. Ka caccabu immoo ni heddummaata. Ka duraan store tureewu itti dhiigaa keessatti as deebi'a. For this reason fasting hyperglycemia dhufa. Namtichi nyaachuu baatuus hidda dhiigaa isaa keessa dhiiga namtichaa keessa gulukoosiin ol ka'a. As a result of unchecked glucose production by liver. Gulukoosiin osoo hanga qaamaa gahu madaalamin tiruun oomishti guyyuu. Unchecked glucose production by catabolism. Akkamitti gulukoosiin kun osoo hin madaalamin oomishama? Uncontrolled gluconeogenesisdha jira. Gluconeogenesisiin gulukoosii haaraya oomishuu jechuudha. Qaama biraarraa takka pirootiinii irraa yookaan immoo faati asidii irraa gulukoosii haaraya oomishuu. Akkasumas lipolysisidha jira. Lipolysis jechuun breakdown of lipididha.
yeroo faatiin yookaan coomni yookaan immoo lipidiin caccabu. And also ketogenesis. Ketogenesis means breakdown of fatty acid. Inni kun hundi yeroo caccabe wanni inni dabalu gulukoosiidha dabala dhiiga keessatti. Lead to ketoacidosis. Wanticha kana dhiiga isaa keessatti fi qaama isaa keessa aasidiidhaatiitu irra heddummaata. Ketoacidosis jechuun. Protein catabolism with muscle wasting. Proteinii yeroo inni fi caccabu foon namticharraa waan dhumuuf ni huqqata namtichi. And also negative nitrogen balance. Nitrogeniin reetiin isaa hangi normaaliidha gad bu'a hir'ina nitrogeniidha mudata namtichi kun ni huqqata jechuudha. Kanaaf namoonni type 1 qaban wanni huqqataniif tanaaf. If concentration of glucose in the blood is sufficiently high, yooniif gulukoosiin dhiiga keessa jiru kun garmalee ol ka'e, kidney may not reabsorb all filtered glucose. Silaa kaleen calalteeti gulukoosii kana akka alatti hin baane dhorkiti. Garuu maantana waan heddummaatiif dhiiga keessatti gulukoosii zeen appear in the urine. Fincaanii wajji baha. Gulukoos yuuriyaa jaaniin. Accompanied by excessive loss of fluid. Yeroo fincaanii wajji gulukoosiin kun bahu kophaa isaan bahu. Dhangala'aadhaa fi elektiroolaayitoota qaama namtichaa keessa jiru fuudhee bahan. The patient is experience increase urination. Yeroo kana namtichi fincaanitti heddummaatan. Pooliyuuriyaan asiin dhufu. Tokkoffaa gulukoosiin dhiiga keessatti waan heddummaateef kalee dhaqa. Kaleen silaa calaltee yeroo normaaliidha. Fincaanii wajjin akka alan baane qaamni akkatti fayyadamu gooti. Amma waan irra heddummaateef gariif irraa baafti fincaanii wajjin. Gulukoos yuuriyaan yeroo kana dhufu. Fincaan namtichaa keessatti gulukoosiin mul'ata. Gulukoosiin kun yeroo fincaanii wajjin bahu kophaa isaatii miti wanni inni bahu. Excessive loss of fluid and electrolyte qaba. Dhangala'aa hedduu fuudhee baha akkasumas elektiroolaayitoota qaamaa barbaachisan warreen akka soodiyamii, pootaashiyamii kanneen kana fuudhee bahan. So patient is experience increase urination. Pooliyuuriyaa kan jennu fincaan amma fincaan hedduu jechuudha. When excess glucose is excreted in the urine. Yeroo gulukoosiin hedduun fincaanii wajjin bahe accompanied by excessive loss of fluid and electrolyte. This is called osmotic diuresis yaani. Gulukoosiin fincaan keessatti heddummaatee elektiroolaayitotaa fi dhangala'aa hedduu fuudhee baasuu kana adeemsa kanaan osmotic diuresis yaani. Osoo dawaadhaan hin ta'in ofumaaf dhangala'aan qaama keessaa yaa'uu jechuudha. In addition, dabalataan fat breakdown is occur resulting in increased production of ketone body. Coomni namtichaa keessa jiru waan caccabuuf ketone body'n caccabaan qaamaa kun heddummaata dhiiga namtichaa keessatti. Sababni isaa which are byproduct of fat breakdown. Hambaa yookaan haftee caccabinsa faatiidhaan ketaniin kun. Maaliif faatiin kun caccabu? Qaamni gulukoosii naa fidaa jira. Gulukoosii gaafata. Garuu gulukoosiin kun yeroo dhiiga keessa dhufe wanni fuudhee bakka qaamni barbaadu san hin gahu hin jiru. Sababa kanaaf tiruun maal seetii akka waan namtichi kun gulukoosii qaama keessaa hin qabne itti fakkaatteef gulukoosii stoora jiru hunda caccabsiti. San keessa faatiillee caccabsiti. If the level of ketone body is high, yoonii fi hangi ketaniidhaa caccabaan qaamaa kun ol ka'e heddummaate pH of blood is drop. pH'n aasidummaadhaa fi beezummaatti adda baasan suni gabbuu eegala gara aasidiitti jijjiirama. Ketoacidosis jechuun aasidaawuu dhiigaa, aasidaawuu dhangala'aa qaama keessa jiru. Ketoacidosis jaaniin. Sign and symptoms mallattooleen classic symptom of diabetes ittiin jennu dhukkuba sukkaraa qaba jechuun mallattooleen ijoon pooliidha jenne. Pooliyuuriyaa, frequent urination, ammaam fincaanuu, poolidipshiyaa,
increased trust dheebuun itti heddummachuu. Sababni isaa gulukoosiin jalaa waan yaa'u jiruuf gubbaarraan dheebutu. Dhangala'aan waan keessaa yaa'u. Polyphagia increased hunger beelaa itti heddummaata. Maaliif qaamni gulukoosii waan hin qabneef gulukoos naa fidaa jeeti beelisa. And also fatigue and weight loss. Gulukoosii waan hin qabneef laafinaa itti dhufa. Kiiloon namtichaa gabbuuti. Wanni gabbuutu wanni silaa qaamaa barbaachisu hundi ala yaa'u jirti. Type 2 DM irratti type 2 DM'n characterized by three pathophysiological abnormality. Rakkoolee sadii qaba. Amaloota ittiin beekamu sadii qaba. Tokkoffaa impaired insulin secretionidha. Madda insuliinii santu jeeqame. Kan lammaffaadhaa peripheral insulin resistanceidha. Insuliinii kana irraa fudhachuu didan. Resist godhe dalaguu didi insuliiniin kun. Dalagaan isaa gulukoosii kana fuudhee bakka barbaadduun gahu. Isa kana dalaguu didi. Yookaan inni sadaffaadhaa excessive hepatic glucose production. Gulukoosii hanga qaamni barbaadu oli tiruun oomishte. Namoonni dhukkuba sukkaraa gosa type 2 qaban abnormalitii sadiin tana keessaa tokko qaban. Hunda walirratti hin qaban. Namatti garagara. Warreen gariin insuliinii kanaatu hangi maddu gabbuudha. Warra garii irratti immoo resistaansii qaba dalagaa dida. Warra garii irratti gulukoosii kana tiruun hedduu oomishti. Type 2 diabeetiin kun it is due to ka'umsi isaa maali? Combination waa lamaati. Lifestyle and genetic factor. Haala jireenya namtichaatii fi shanyummaadha. Shanyii isaa keessa akka reefu jennetti yooniif haadha DM qabdu keessaa yoo dhalate daa'imni sun furdata jenni. Akkasumas carraa DM type 2 dhaatiin qabamuu qaba jenni. Lifestyle ammoo sedentary lifestyleidha. Lifestyle waan nyaatan hin filanne akkasumas sochii qaamaan goone. Lifestyle yeroo hunda horkuun keessa hin jirre jechuudha. Normally amma pathophysiology isaa tana yoo takkaan laalle normally insulin bind to special response receptor. Insuliiniin kun normally bakka itti maxxanuu jira. Special receptor qaba on cell surface. The serious reaction is involved glucose metabolism occur. Yeroo bakka itti waa fuudhu saniin fuudhee gulukoos kana fuudhee bakka itti ergame san geesse irraa fuudhan gulukoos kana. If insulin resistance yoo insuliiniin kun dalagaa didi intracellular reaction decreased. Walii wal nyaatiinsichi keessa geggeeffamu gabbu'aa deema. The insulin become less effective. Humna dhaba. Eega hoggu takka dalaguu didee lammaffaan hin dalaga yoo jelle stimulation isaa gayaame. Less effective of stimulating glucose uptake by tissue. Gulukoosii kana akka irraa fudhattuuf tishuu san kakaasee tinarraa fudhaa jaani. Yooniif duraan inni hungeessuu fi didi gidduutti dhaabee tishuun sun illee irraa fudhachuu didi. To overcome insulin resistance and to prevent hyperglycemia. Amma insuliiniin kunis akka dalagaan dinne diddaa isaa tana darbuudhaaf akkasumas ol ka'uu sukkara dhiiga keessaa kana ittisuudhaaf maaltu godhamuu qaba? There must be increase in amount of insulin secreted. Hangi insuliinii madduu dabaluu qaba. Dirqama. However, garuu if beta cell is unable to keep up with increased demand, insuliinii hanga qaamni barbaadu kana hedduu kana oomishuu yoo kan hin dandeenye taate maaltu dhufa? Glucose level is rise. Gulukoosiin hangi dhiiga keessa jiru heddummateeti type 2 DM'n dhufa. Despite the impaired insulin secretion, insuliiniin maddu sun maddi isaa jeeqamuu san dabalatee there is enough insulin. Garuu madda isaatiitu jeeqame malee qaamni caccabu. Type 2 fi type 1 wanni garagara godhu kuni faatiin hin caccabu type 2 irratti. Sababni isaa insuliiniin hin dhabamne. Insuliiniin ni jira waa xiqqoo.
dalagaa dide malee. Prevent breakdown of fat accompanied production of ketone body. Yoonii fi faatiin caccabte ketanii ta'a jenni. Ketaniin sun diyaabeetik keetoo asidoosisii fida DK. Kanaafuu DK'n kuni type 2 irratti mul'atu. Does not occur in type 2 DM hin mul'atu jechuudha. Qaamni faatiin namtichaan caccabu jechuudha type 2 irratti. Type 1 irratti garuu most commonidha. Clinical manifestationiin namoota kanarra mul'atu. Mallattooleen ijoon type 2 DM irra mul'atu mallattoo pooliidhaati. Tokkoffaa polydipsia, polyuria fi polyphagia. Polydipsia means excessive thirst. Polyuriaan excessive urinationidha. Polyphagia means excessive hungeridha. Kabiraa nocturia qaba. Nocturia jechuun excessive urination during nightidha. Yeroo halkanii fincaanitti heddummachuu. Kabiraa tiredness qaba. Dadhaba, fatigue, laafina qaba. Irritability cinqamuudha. And apathy. Apathy jechuun joonja'uudha. Waan godhamu wallaalanii. Recent change in weight. Kiiloon namtichaa dhiheenya kana jijjiiramuu eegala. And also blurring of vision. Ijaan waa arguu dadhaba waatu dura ooriya. Ija tana dura yeroo akkatti ilaale. Nausea and headache qaba. Ni lollonji'aa asii mataanis ni dhukkuba. The classic symptom of mallattooleen jalqabaa sun thirstiidhaa fi polyuriyaa fi nocturiaan rapid weight lossiin predominantidha type 1 irratti. Mallattooleen tun excessive thirst hedduu dheebochuu, hedduu fincaanuu, akkasumas halkan fincaanitti heddummachuu, dafanii kiiloon namaa gabbuuni predominant in type 1. Nama DM type 1 qabu irratti heddummaatti. Garuu type 2 irratti hedduu hin jirtu. Diyaabeetii kana manaaj godhuudhaaf, dhukkuba sukkaraa kana wal'aanuudhaaf the main goal of diabetic treatmentiin galmi keenya guddaan waa lama. Tokkoffaan to normalize insulin activity and blood glucose level. Normaality deebisuu. Hojiin insuliinii dhaasanii fi akkasumas glukoosii dhiiga keessa jiru san normaal godhu. Tokkoffaan kaayyoon keenya. Inni lammaffaadha to reduce development of complication. Complicationii xaxaa rakkoolee kana booda dhuftu hir'isuudha. Rakkooleen dhufuu dandeessu. Vascular and neuropathic complicationii jira. Vasculariin hiddoota dhiigaa irratti rakkoo dhuftu. Neuropathikiin ammoo nervii faa irratti rakkoo dhuftu complicationii DM irra bal'inaan laalla. Therefore kanaafuu akka waliigalaatti therapeutic goal for diabetic managementiin galmi keenya guddaan maali? To achieve normal blood glucose levelidha. Glukoosii kana normaal godhuu. Akka gadiis hin buune akka oliis hin kaane. Euglycemia jaanii. Euglycemia jechuun normal level of glucose in blood jechuudha. Without hypoglycemia and also without disrupting patient lifestyle and activity. Osoo gadiis hin buufne, osoo haala jireenya namtichaa kanaas hin jeeqne ol ka'ee normaal godhu. Primary treatment of type 1 diabetes insulin. Wallaansi isaa yoo type 1 taate insuliinii wanni kennamu. Type 2 ammoo inni jalqaba weight reductionidha. Kiiloo namtichaa san gabbuusu. Maaliif type 2 namoota kiiloon isaanii overweight ta'an irratti hedduminaan mul'ata waan ta'eef. Primary treatment DM dha yoo si gaafate type 1 insulin. Type 2 ammoo weight reductionidha. Lifestyle modificationidha. Diabetic management wantoota gurguddaa 5 qaba. 5 component of diabetic management dha jira. Dhukkuba sukkaraa kana nama qabu wal'aanuudhaaf
wantoota gurguddaa shantu dalagama. Nutritional management, exercise, monitor glucose, pharmacological and education. Nyaata namtichaa to'achuu. Inni lammaffaadhaa exercise goosisuu, sochii qaamaa. Monitoring glucose isaa to'achuudhaa fi dawaa akkasumas education barsiisuu. Tokko tokkoon laaluu deemna. Nutritional managementiin bu'uurri dhukkuba sukkaraa kan ittiin to'annu isa kana. Nutrition, diet and weight control walirratti. Nyaata isaa akkasumas kiiloo namtichaa san to'achuun bu'uurri beeziin DM ittiin manage goonu isa kana. Nyaata akkam kenninaaf, ka akkamirraa dhoorkina. Provide all essential food constituents. Nyaata bu'uura jedhaman vaayitaaminaa fi mineraala kennuufi. All essential food kamirraa dhoorkine duuba. Achieving maintaining reasonable weight. Kabiraa kiiloo hanga barbaadamu san kiiloo nyaanni qaamaa barbaachisu san akka gahu yoo ol ka'e akka gabbu taasisuudha. Preventing wide daily fluctuation. Amma nama dhukkuba sukkaraa qabu wanni cinqu hoggoota akkatti ol ka'ee gabbu'ee ol ka'ee jechaa oolutan jijjiiramuu kana. Wanni ati ittisuu qabduusi daily fluctuation kana guyyaa guyyaadhaan jijjiiramaa ooluu gulukoosii kana dhiiga keessatti jijjiiramaa ooluu kana ittisuudha. Decreasing lipid level. Lipidii cooma yooniif ka ol ka'e taate dhiiga keessatti lipidiin gosa hedduu jira. To reduce risks, reduce serum lipid. Rakkoolee macrovascular disease faan dhufuu waan dandeessuuf rakkoolee iddoota dhiigaa gurguddaa irratti mudachuu dandeessu ittisuudhaaf yooniif dhiigas namtichaa keessatti lipidiin ol ka'e isa kana gabbuusu. The same precaution regarding use of alcohol. Akkuma yeroo dhukkuba sukkaraa hin qabne alkoolii itti fayyadamuun dhoorkamu. Yeroo DM qabaatanillee akkasuma ajajamu. DM irrattis DM alattis use of alcohol it is prevention isaa recommended. If diabetic patients take alcohol on empty stomach. Amma namni kun yoo kadhiisuu hin danda'u juu taatee moderate godhi jettaan. Fooyyesii jettaan hanga duraaniirra gabbuusii jettaan. Yeruma san wanni barsiiftu garaa duwwaatti hin dhugin jettaan. If diabetic patients take alcohol on empty stomach, maal ta'a yooniif garaa duwwaatti increase likelihood hypoglycemia will develop. Gulukoosii dhiiga isaa keessa jiru dafii gabbuuseetii namticha kana shookii keessa galcha. Kanaaf garaa duwwaatti hin dhugu. Long term weight reduction. Yeroo dheertuu keessa kiiloon isaa kun akka irrattu. Yoo xiqqaate toonii takka hanga 2 torbaanitti akka irrisu sangoota. Kan achieving 1 up to 2 ton per week. Akkami kana geessita duuba. Reducing basic calorie intake 500 to 1000 calorie requirement. Hanga kaaloorii isaa guyyatti barbaachisu anniisaa kaarboohayidireetii isaa guyyatti barbaachisu sanirraa 500 hanga 1000 takkaa irraa gad irriftee hanga san fudhachuu qaba. Hanga silaa noormaalii fudhaturraa irrachuu qaba inni kun. Kuma hangi 500 hanga 1000 irraa irrifta. American Diet Association waldanii nyaataa ka Ameerikaadhaan wanni isaan ajajan maali? Recommend that all level of caloric intake anniisaan namni fudhatu keessaa 50 to 60% of calorie derived from carbohydrate. Carbohydrate irraa
argamaa jiran. Parsantii 20 hanga 30 faatii irraa, parsantii 10 hanga 20 immoo pirootiinii irraa argama. Kanaafuu isa guyyatti namni tokko fudhatu niwutireeshinii irratti baratanii jirtanii yoo barachuu baattanis warreen baratiin kana baratan niwutireeshinii irratti. Wanni ati godhuu qabdu kaaloorii inni guyyatti fudhatu irraa 500 hanga 1000 irraa hir'isuudha. Nyaanni isaan nuti irraa argannu kaarboohayidireetii, faatiidhaa fi pirootiinii. Diabetic food pyramid is divided into 6 groups. Piraamidiin nyaataa kun garee 6tti adda qoodama. Gareen isaa tuni wanni inni fakkaatu kana. Garee 6tti adda qoodama. This group is largest groupiin kan jalarra jiru, kan gara gadiitiin jiru gireenii fa'a, firiilee fa'a, atara fa'a, istaarchii, vegetable wantoota akkanaa kanaatu gara jala kana jira. Kana jechuun maali? You should eat more serving vegetables than any other food. Nyaata kaan irra isaan kan akka nyaatu gorfama jechuudha. Inni gara jalaatiin jiru kuni kanatti nyaachuu qabda. Yeroo inni itti aanu kuni smallest groupiin garuu tooppii sanirra kan jiru faatii fa'a. Fat is sweet and alcohol. Wantoota kanarraa fagaachuu qabda jechuudha. Cooma, waan mimmi'aawaatii fi alkoolii irraa fagaachuu qabu namtichi kun. This tell you eat very few serving from this food group. Garee nyaataa tanarraa uuma xiqqoo qofa. Sanuu dabree fudhachuu qabdu. Grain and starch keessa isa jalaa kanarraa yoo xiqqaate guyyatti 6 hanga 10 nyaata nyaattu keessa harka 6 hanga 10 takka isa kanarraa ka tolfame yoo ta'e irra filatama. Vegetabiliin ammoo harka 3 kuduraalee jechuudha. Muduraalee harka 2. Aannan nyaata ati nyaattu keessaa to'attu sirii sarviingii 2 hanga 3ti. Foon ammoo foonii fi waan foon irraa tolfame. Meat and meat substitute foon diimaa ta'uu qaba foon sunillee. Choose 4 up to 6 oz per day. Ozii jaanii safartuudha. Safartuu hangaa keessaa tokko gaalonaa fi oziin garagara. Divided between meal. Nyaata silaasaa 24 keessa nyaatturra hiruu qabda. Hanga kan amma waa xiqqoodha. Faatiidhaa fi wantoota mimmi'aawaatiif alkoolii immoo for special treatiidhaaf dhiisuun illee barbaachisaadha. Piraamidiin nyaataa suni kana fakkaata. Wantoonni hedduminaan nyaadamu isa jalarra jiru kana. Daabboon faana warra jala kanarra jiru irra jira. Vegetabiliin ammoo kuduraaleen fi muduraaleen lammaffaarra jiranii aannanii fi foon faan isa sadaffaa sanarra jiranii inni tooppiidha faatii zayitaa wantoota mimmi'aawaa wantoota dhiifamuu qaban jechuudha inni gubbaarra jiru sun. Inni lammaffaa exercise. Maal jettee? Inni lammaffaa exercise goosisuudha. Exercise sochii qaamaati. Sochii qaamaa kana godhuun faayidaa maal qaba? Exercises lowering blood glucose and reduce cardiovascular risk. Sukkara dhiiga keessa jiru kana gabbuusuu cinatti rakkoo exercise godhuun dhiibbaa dhiigaa sukkara dhiiga keessa jiru kana gabbuusuu cinatti rakkoolee onneedhaa fi hiddoota dhiigaa irra mudachuu danda'anillee gabbuusa. Haala kamiin? Exercises lower blood glucose level by sukkara dhiiga keessa jiru kana karaa inni ittiin gabbuusu sochii qaamaa godhuun increase uptake of glucose by body muscle. Maashaan qaamaa kuni akka glucose hedduu fudhatu godhu tokko kana. Kan lammaffaadhaa improve insulin utilization. Insuliiniin kun akka hojii sirriitti hojjetu godha.
sochii qaamaa godhuun. It also improves circulation in the muscle too. Marsaa dhiigaatii fi jabeenya maashaallee ni dabala sochii qaamaa godhuun. Regular daily exercise. Kanaafuu namoota dhukkuba sukkaraa kana qaban wanni gorfamu guyyuu sochii qaamaa akka godhu. Rather than sporadic exercise osoo hin tahin torban faa keessaa guyyaa tokko ka'ee fiigee ispoortii godhee deebi'u osoo hin taane reegulaarii ta'uu qabu. Dhaabbata. Exercise is also alter blood lipid. Sochii qaamaa kana godhuun ammaas lipidii takka immoo cooma ol ka'u kanallee gabbuusuu danda'a. Amma lipidiin gosa lamaa jira. Low density fi high density lipoprotein jaaniini. High density lipoproteiniin kun qaamaaf faayidaa qaba. Faayidaan isaa warreen low density ta'an hidda dhiigaa keessa bakka dhaqanitti itti maxxanuu danda'an sani hiddi dhiigaa keessaa guuree tiruutti deebisa. Garuu immoo low density'n kun yoo ol ka'e hidda dhiigaa kana walitti cufa. Kanaafuu sochii qaamaa godhuun high density lipoproteinii isa jedhamu kana nuu heddummeessa. Decrease total cholesterol in the triglyceride level. Isa warreen low levelii ta'an san gabbuusa cooma dabalatee. Exercise with elevated blood glucose level. Sochii qaamaa godhuun sukkara dhiiga keessa jiru kana gabbuusuu cinatti gulukaagooniin akka hedduu maddu godhammas. And also catecholamines akka dabalu san godha. Gulukaagooniin faayidaan isaa gulukoosii kana heddummeessuu. Yeroonii fi sochii qaamaa gootee gulukoosiin kee dhiiga keessaa gabbu'e gulukaagooniin madda. The liver then release more glucose. Yeroo gulukaagooniin kun galakkifame gulukoosiin duraan tiruu keessa jirullee dhiiga keessatti as bahuu eegala. Then increase blood glucose level. Sochii qaamaa godhuu saniin akka sukkarri keessaa gadi hin buune hypoglycemia keessa akka mudanne si godha. Baalaansii akka godhu. Inni sadaffaadhaa gulukoos levelii kana hordofuudha. Namoota dhukkuba sukkaraa qaban manaajimentii isaa wantoota ijoo ta'an keessaa inni sadaffaadhaa sukkara isaa kana hordofuudha. The corner store of diabetic managementiin qabxiin ijoon ati irratti xiyyeeffattu sukkara isaa kana hordofu. Maaliif isa kana hordofuun barbaachisaadha? It enable people with DM adjust treatment. Wal'aansa isaanii kana akka tartiibeffatan. Doozii isaanii akka eeggachuu danda'an godha. To obtain optimal blood glucose control. Yeroo ol ka'e akka beekan. Yoo gabbu'e illee gabbuusaa akka beekaniif hordoffiin kun. This is allowed detection and prevention of hypoglycemia and hyperglycemia. Kana ittisa. Akka gadi hin buunee fi akka ol hin kaane. Hypoglycemia jechuun gulukoosiin dhiiga keessaa gabbuu jechuudha. Hyperglycemia ammoo ol ka'uudha. They play crucial role in normalizing blood glucose level. Gulukoosii dhiiga keessa jiru kana hordofuun bu'aansaa reduce risk of long term complication karaa biraatiin akka rakkoo booda namticha kanarratti hin finneef complication DM sun akka irratti hin dhufneef yeroodhaan hordofuusa. Inni afuraffaadhaa insuliin therapy. Insuliinii kana kennuufi. Because body lose ability to produce insulin keessaa humna type 1 DM type 1 yoo fudhanne qaamni dandeettii insuliin kana oomishuudhaa dhabee jira. Kanaafuu maal barbaada? Qaamni insuliiniidhaan ala jiraachuu waan hin dandeenyeef exogenous insulin must be administered for life. Hanga lubbuun jiru insuliinii alaa fudhachuu qabu. Dirqama. Because the insulin dose is required by individual patient. Sababni isaa insuliiniin kun levelii gulukoosii dhiiga keessa jiruu san qaamaaf geessuudhaa fi isa san gabbuusuu irratti gaheen inni taphatu gahee xiqqaadhaa miti. Waa insuliinii irratti
laallee jira essential for blood glucose level dha. Insuliniin kun. Blood glucose monitoring is cornerstone of insulin therapy. Insulinii kana namaa kennuudhaaf gulukoosiin isaa hordofamuu qaba. Yoo gulukoosiin ol ka'e qofa kennamaa. The four main area of injection dhaa jira. Insulinii kana bakki irra jiran bakka afurii jira. Insuliniin gaa subcutaneous dha kennamaa. Abdomen, arm, thigh and hip dha. Garaarra. Armii harkarraa posterior surface akkasumas thigh tafatanarraa hip mudhii irrallee ni kennama. The speed of absorption qaxxiin asirraa isin hubachuu qabdan eeysa yoo dirame dafee xuuxama. Bakki inni itti dafee xuuxamu absorption isaa akkuma inni wal duraa duubaan jiru kana gubbaarraa akkana gati. Greatest in abdomen and decrease progressively. Bakki inni sirriitti xuuxamu abdomen irratti. Armii, thigh and hip wal duraa duubaan akkana gatuu deema. Insulin injection abdomenidha jenni. Kun armiirraa gara duubaa kana harka akkasumas hip tafatana. Lower blood glucose after meal by facilitating uptake. Insulinii kana yeroo kennine maal godha insuliniin kun? Eega nyaata nyaatanii gulukoos ol ka'u kana dafee akka xuuxamu godhee gulukoosii kana gabbuusa. Faayidaan insuliinidha. Utilization of glucose by muscle, fat and liver cell. Dafeeti kaan maashaa geessa, kaan bakka faatiin jirtu geessa, kaan tiruu geessa. During period of fasting, faayidaan insuliinii kan biraa ammaas yeroo namtichi gulukoosii nyaachuutti hin jirre, yeroo nyaata nyaatiin stored gulukoosiidhaa fi pirootiinii akka hin caccabne dhufa. Akka istoora keessa caccabee yaani. Dalagaan isaa gulukoosuma kana eeguudha. Faayidaan insulinii inhibit breakdown of stored glucose, protein and fat. Insulin therapy eenyuuf kennama? Type 1. Insulin is must. Nama dhukkuba sukkaraa type 1 qabu insuliniin dirqama. Type 2 ammoo namoota type 2 qaban irratti insulinii kennuudhaaf long term basis steppiilee hedduu keessa dabarree bakka insulinii deemna. Jalqaba if diet and oral hypoglycemic agent is failed. Nyaata faa jijjiirree sochii qaamaa goosifnee kana gubbaadhaan dawaalee gulukoosii yeroo dhiiga keessatti ol ka'e gabbuusan kenninee fi inni kun yoo gulukoosii isaa kana gad deebisuu dadhabee sanbooda insulinii kuta. Some patients control by diet alone. Namoonni dhukkuba DM type 2 qaban nyaata qofaan to'atama kasaanii warreen garii. Gariin ammaas nyaata cinatti oral hypoglycemic agentidhaan irraa fayyu. Warreen gariin isa dawaalee kana cinatti yeroo dhukkubnitti jiru insulinii yeroo kennamu qaba. Tokkoffaa dawaalee afaaniin fudhachaa turtee yoo infekshiniin gubbaarraan si qabe dhukkubni takka immoo dubartiin sun yoo ulfafaa taate akkasumas yoo sarjariidhaa deeme namtichi baqaqfamuu yoo deeme dirqama insulinii fudhata. Insulin preparation irraa kaafne sagantaatti aanu asirraa kaafneeti waliin laalla. Insulin preparation irraa kaaftanii dubbiftanii gaafii reefu immoo amma komentii jalatti barreessitan.